gaa'illi keenya hundumtu abbaan manaa haati manaa gaa'ila kan barbaadaa jirtan waa'ee keessan hundumtu karaa Kiristoosin Waaqayyo biraa nuuf hin milkaa. Nutis immoo karuma Yesuus Kiristoos kanaan Waaqayyo abbaa keenyaaf galata galchina. Kana kan dubbate nama Waaqayyoo ergama Phaawulos warra Qorontositti. Egaa kaa yeroo darbe keessatti abbaa manaa fi haadha manaa tokko wanti isaan gidduutti barbaachisu maalidha kan jennu keessaa tokko gad of deebisuu, lama Waaqayyoon sodaachuu, sadii walii galuu, afur abbaa, haadha, obboleewwan, ollaa, qomoo of gidduu galchuu dhiisuu jenneera. Gaa'ila gidduu qaamni biraa galuu hin danda'u. Abbaa manaaf haadha manaa malee wanti biraa gale taanan rakkisaa gargar diigaa jechuudha. Kanaafuyyuu gaa'ila jechuun qaama tokko gidduu qaamni biraa galuun hin danda'amu. Tokko tuqaa lamaa abbaa manaa irraa maaltu barbaachisaa jedhe. Abbaa manaa irraa maaltu barbaachisa? Dhiifama wajjiniin haadha manaa irraa maaltu barbaachisa? Haadha manaa irraa maaltu barbaachisa? Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 1. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 10. Macaafa Saamu'eel boqonnaa 25 lakkoofsa 3 kaafnee ilaalleera. Haadha manaa irraa mana ijaaruu qabdi jenneerraa akkamitti akka ijaartu torbee ilaalleerraa. Abbaa manaa isheetti jaalala argisiisuu qabdi akkamitti argisiisuu akka qabdutti argisiifnee waliin baranneerra jechuudha. Akkamitti jaalala abbaa manaa isheetti argisiisuu akka qabdu. Yeroo ba'uu fi yeroo galu abbaa manaa isheetti fuula ifaadhaan akka ilaaluu qabdu. Akkasuma abbaa manaa amala toleettii ta'uu qabdi. Qaama ishee qulqullinaan eeguu qabdi. Qaama ishee yommuu jedhu dabbasaa isheetii kaastee hanga keessa lukaatti abbaa manaa isheetiif qulqullinaan qaama ishee eeguu akka isheen qabdu wajjin ilaalleerraa. Egaa kan hin beektu seeran jedhee nana manaa akkasuma wanta isa ittiin gammachiistu qopheessuu qabdi. Yeroo hundumaa akkamittan gammachiisuu qabdu. Karaa nyaatatiin, uffata uffattuun, dabbasaa ishee sirreeffachuudhaan, amala ishee toleettii ta'uudhaan abbaa manaa ishee yeroo hundumaayyuu gammachiisuu qabdi. Abbaa manaa isheetiif haaraa ta'uu qabdi. Abbaa manaa ishee fuulduratti of bosoosuu qabdu yookaan gad of buusuu hin qabdu. Abbaa manaa ishee fuulduratti fooliin taane deddeebi'uu hin qabdu. Dabbasaa mataa ishee taanan foolii urgaa, uffata ishee taanan kan ganama uffattu kan galgala uffattu gargar ta'uu qabdi. Yommuu abbaan manaa ishee biraa ba'u uffata biraa ba'e saniin itti deebi'uu hin qabu. Maaliif jennaan uffata ishee jijjiiruudhaan, of qulqulleessuudhaan, of haaressuudhaan nama addaa fakkaattee abbaa manaa ishee eeguu akka qabduudha. Wajjin ilaalleerra torbee darbee fakkeenyaaf uffata ishee miiccuudhaan, uffata isaa miiccuudhaan abbaa manaa ishee wajjin akkamitti akka jiraachuu qabdu keessatti akkasuma nyaata garagaraa isaaf qopheessuudhaan kallattii kanaan abbaa manaa ishee wajjiniin jiraachuu akka qabduudha. Tokko tuqaa sadii abbaa manaa irraa maaltu barbaachisa kan jennudha. Abbaa manaa irraa maaltu barbaachisa? Haadha manaa isaa cimsee jaalachuu. Haadha manaa isaa cimsee jaalachuu. Hamilee ishee eeguu. Ishee bukkee taa'ee dubartii biraa jejuu hin qabu. Ishee bukkee yookaan ishee cinaa taa'ee raawwate haadha manaa nama biraa jejuu hin qabu. Maaliif jennaan hamileen dubartootaa dafee gadi bu'a waan ta'eef. Hamileen dubartootaa dafee tolkaa dafee gadi bu'a. Kanaafuu haadha manaa isaa bira taa'ee dubartoota biraa jechuun dubartoota biraa maqaa ol kaasuun waan hin barbaachifneef dhugumaan haadha manaa isaa hamilee ishee eegudha. Ati baay'ee bareedda, baay'ee natti tolta jedhee hamilee ishee eeguu. Akkasuma deebi'ee uffata kana uffadhu, kanas sirraa bareedaa, dabbasaa akkasitti sirreeffadhu jedhee raawwate, qaama kee guutummaatti qulqulleeffadhu, dhiqadhu jedhee raawwate haadha manaa isaa gorsuudha. Maaliif jennaan qaama isaa waan ta'eef, qaama isaa waan taateef. Akkasuma rakkinoota jireenya ishee beekuu. Rakkinoota jireenya ishee maal akka ishee barbaachisu, maali rakkinni ishee jedhee beekuu. Karaa cimsoma sireetiin yoo ta'e, karaa wajjin jireenyuma akkasitti mana keessa jiraatanii yoo ta'e, kallattii garagaraatiin rakkinoota jireenya ishee beekuun hin barbaachisa. Rakkinoota jireenya ishee akkasuma cunqursuu dhiisuu. Haadha manaa manatti cunqursuu dhiisuu. Dhiironni baay'een haadha manaa manatti cunqursu. Alatti yommuu gaabbaan nama gaarii fakkaatu. Mana keessatti haadha manaa isaanii hin cunqursu. Karaa maalitiin? Karaa uffataatiin, karaa nyaatatiin, karaa cimsoma sireetiin, amala garagaraatiin haadha manaa ofii mana keessatti cunqursa gurguddaa irratti gaggeessu. Gidiraa gurguddaa irratti gaggeessu. Reebbama gurguddaa, rukuttaa gurguddaa irratti gaggeessu. Yommuu gadi ba'an garuuyyuu dhiira gaarii fakkaatu, abbaa manaa gaarii fakkaatu uffatanii. Manatti yommuu ol galan garuuyyuu haadha manaa baay'ee miidhu jechuudha.
kuni akka hin barbaachifneedha guutummaatti akka hin barbaachifneedha. Akkasuma gorsuu abbaa manaarraa kan barbaachisu gorsuu haadha manaa ofii gorsuu waliin mari'achuu waan tokko waliin mari'achuu osoo waliin hin mari'anne kophaa raawwachuu dhiisuu haadha manaa wajjin wanta haadha manaatiif barbaachisu taa'ee ishee wajjin mari'achuu maaliif ennaan isaan qaama waliiti waan ta'eef qabeenyas walitti qabu waan ta'eef akkasuma ishee bukkee taa'ee dubartii biraa jajuu dhiisuu isiniin jedheera. Ciisicha algaaf amanamaa ta'uu fi ciisicha algaaf haadha manaa ofiitiif amanamaa ta'uu isheenis abbaa manaa ofiitiif cimsoma algaa irratti amanamummaa waliif qabaachuu isaan lamaanuu innis isheedhaan ala cimsoma algaa yookaan cimsoma siree nama biraa wajjin akka hin qabaan isheenis isaan ala cimsoma siree nama biraa wajjin akka hin qabaan isaan lamaan qaama walii waan ta'aniif isheenis isaaf amanamuu innis isheedhaaf amanamuudha jechuudha. Gooftaan galataa fi ulfina guutuu yaa fudhatu. Akkasuma tokko tuqaa sadii kana jalatti haadha manaa iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Haadha manaa iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Tokko haadha manaa gaarii fi haadha manaa qocholtuu jennee iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Haadha manaa gaarii fi haadha manaa qocholtuu. Haati manaa gaarii jechuun maal jechuudha? Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 10 irra isa jiru sanidha. Haadha manaa gaarii kan jennuun haadha manaa qocholtuu kan jennuun macaafa fakkeenyaa boqonnaa 19 lakkoofsa 13 irra isa jirudha. Mee waa'ee haadha manaa gaarii ilaallaka. Eenyutu haadha manaa gaarii ta'uu barbaada? Yeroo kanatti individuaalii kan ta'an isin barsiisaadha. Warra hin heeruminiifis warra heerumtaniifis inni kun walumaa galatti hin barbaachisa. Warri heerumtanii akka itti jiraattaniif kanaan dura yoo itti jiraachuu baattaniyyuu amma akka itti jiraattaniif. Warri heeruma barbaadan gaa'ela barbaadan immoo boru yommuu gaa'elatti seentan akka isin hin dhibneef gaa'elli keessan salphumatti akka hin diigamneef abbaa manaa keessaniin akka wal hin dhabneef abbaan manaatis haadha manaa keessanii walii galuu akka hin dinneef barumsi kun individuaalii warroota fuudhanii fi warroota fuunefis hin barbaachisa jechuudha. Gara fuulduraatti garuu iyyuu warroota heerumneef maaltu barbaachisa kan jedhu barumsa mataa isaa danda'etu jira. Warri heerumanoo maaltu isaan barbaachisa kan jedhu icciitii kophaatti barsiifamutu jira. Yaa ta'u malee barumsi kuni waliigala hundumaaf barbaachisa. Dargaggoodhaafis dargaggeettiidhaafis kan fuudheefis kan heerumeefis hin barbaachisa jechuudha. Kanarraa kan ka'e haadha manaa iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya akka macaafa qulqulluu keessa jirutti. Ilaalcha macaafa qulqulluu keessatti inni kun haadha manaa gaarii fi haadha manaa qocholtuu. Haati manaa gaarittuun haadha manaa akkamiiti? Macaafni qulqulluu maal jedha waa'ee isheetiif? Jalqabni nama hundumaa gaariidha. Namni jalqaba namni hundumtuuyyuu gaariidha. Namni jalqaba waan hamaaf hin uumamu. Namni jalqaba waan hamaaf hin uumamu. Haadha manaa gaarii. Haadha manaa gaarii. Macaafni qulqulluun akkas jedhee raawwatee dubbata. Waa'ee haadha manaa gaarii kan macaafa fakkeenyaa 31 lakkoofsa 10 irra isa jiru baasee isiniif nan dubbisaa jechuudha. Gooftaan galataa fi ulfina guutuu haa fudhatu. Haadha manaa mana ishee qabdu. Haadha manaa mana ishee qabuu dandeessu. Eenyutu argachuu danda'a? Aje ilaalaa ka. Haadha manaa gaariin gatiin ishee guddaadha. Akka laayyeetti hin argamtu jechuudha. Haadha manaa mana ishee qabuu dandeessu. Eenyutu argachuu danda'a ree? Isheen callee gatii jabeessa hunduma irra guddaa hin caalti. Callee gatii jabeessa irra warqii irra jechuudha. Warqiidha. Calleen gatii jabeessa addunyaa kanarratti beekamu warqiidha. Warqii irra kan caalu ayiraniidha. Ayiranii irra kan caalu meerkuriidha. Meerkurii irrayyuu hin caalti. Meerkuriin addunyaa kanarratti gatiin isaa mi'aawadha. Akka laayyettis hin argamu. Warqii haaluma salphaattuu albuudota lafaa keessaa argachuu hin dandeessa. Ayiraniin argamuu hin danda'a. Meerkuriin garuu hin argamu. Gatiin meerkurii guddaadha. Salphaattis hin argamu. Wanti inni keessaa dhabame hin jiru meerkurii. Yeroo darbe argitanii jirtu. Qarshii yeroo bara Hayilee Sillaasee jedhanii koddaa bara Hayilee Sillaasee jedhanii tirii bara Hayilee Sillaasee jedhanii namoonni kallattii garaagaraatiin barbaacha gurguddaa bade. Maaliif jennaan meerkuriitu keessatti argama. Kanaaf gatiin isaa mi'aawaa ta'e. Haadha manaa gaariinis eenyutu ishee argachuu danda'aadha macaafa. Isheen callee gatii jabeessa irra hin caalti.
meerkurii irrayyuu hin caalti jedha macaafni qulqulluun ilaala. Meerkurii irra hin caalti. Wanti isheedhaan madaalu hin jiru. Eenyutu ishee argata jedha. Eenyu namni haadha manaa gaarii ta'uu barbaada. Heerumtee kan jirtus osoo hin heerumne kan jirtus haadha manaa gaarii ta'uu qabdu. Kanaan dura kan heerumtee jirtu haadha manaa gaarii ta'uu baannan amma haadha manaa gaarii ta'uudhaaf tattaafachuudha. Hojii manee hojjechuudha. Hojii manee hojjechuudha. Kanaafi haadha manaa gaariin akka muka firii ija waynii godhatuuti. Haati manaa gaariin akka muka firii ija waynii godhatuuti. Mukni gaariin ija waynii firii baasu. Waynii kan jedhamu kun firiin isaa mi'aawa gaarii qaba. Foolii urgaa qaba. Qorsaaf hin oola. Dhugaatiif hin oola. Nyaataaf hin oola. Kanaaf mukti waynii hin barbaadama. Firiin isaa wuddiidha. Kakuu moofaa keessatti dhugaatiin hundumtuuyyuu waynii irraa hojjetama. Waynii kuni humna guddaa qaba. Nama sakkarsiisuu danda'a. Waynii kuni qorichoomafis hin oola. Foolii urgaa qaba. Hin barbaadama wayniin. Wayniin hin barbaadama. Kanaaf kaasee raawwatee macaafni qulqulluun haati manaa gaariin haati manaa qajeeltuun akka muka firii ija waynii godhatuuti jedha. Abbaa manaa ishee fuulduratti, ollaa fuulduratti, biyya keessatti akka muka firii ija waynii godhatuuti. Daa'imti gadaamessa ishee irraa dhalatus akka muka lataa ejersaati jedha macaafni qulqulluun. Yeroo hundumaa Waaqayyoon sodaachuu jaalatti. Waaqayyoon sodaattee dubbatti. Waaqayyoon sodaattee abbaa manaa ishee kabajji. Waaqayyoon sodaattee ollaa ishee wajjin bulti. Waaqayyoon sodaatti yeroo hundumaa uffata uffattuu Waaqayyoon sodaatti. Yoo gabbaatus Waaqayyoon sodaatti. Yoo olgaltus Waaqayyoon sodaatti. Deemicha miila isheetiif Waaqayyoon sodaatti. Ana Waaqayyotu abbaa manaa kootii na kenne. Kanaaf ani qulqullummaatti abbaa manaa kootiif jiraachuu qaba jetti. Akkaataa sagalichi Waaqayyoo jedheen abbaa manaa koo kabajuun qaba. Abbaa manaa koo jaalachuun qaba. Abbaa manaa kootiif amanamummaa qabaachuun qaba. Kanaafi haati manaa gaariin ollaa ishee irrattis hin kabajamti. Yoo gabbaatus xinnaa fi guddaan ishee kabaja. Simboo gaarii qabdi. Maqaa gaarii qabdi. Dhaloota baay'eedhaaf fakkeenya taati. Fakkeenya taati. Macaafa Faarsaa 128 lakkoofsa tokko kaastanii hanga 4 gidduutti yoo dubbistan isa kana hin argattu jechuudha kallattumaan. Isa kana hin argattu. Abbaa manaa isheetiif yeroo hundumaa eebba. Haati manaa gaariin abbaa manaa isheetiif yeroo hundumaa eebba. Abbaa manaa isheetiif. Abbaa manaa isheetiif gammachuudha. Abbaa manaa isheetiif amanamtuudha. Abbaa manaa isheetiif simboodha. Abbaa manaa isheetiif ulfina. Abbaa manaa isheetiif guddina. Abbaa manaa isheetiif fakkeenya dhaloota boru dhufuuti. Abbaa manaa isheetiif gadaamechi ishee ijoollee gaarii baata. Waaw, dinqiidha. Iyyeesuus ilmi Waaqayyoo jiraatadha. Haadha manaa gaariin isa kanaan beekamti. Haadha manaa gaarii macaafni qulqulluun akkasitti dubbata. Ni akkas jedha ammas macaafni qulqulluun waa'ee haadha manaa gaarii. Abbaa manaa isheenii amanata. Qabeenyis isaatti hin hir'atu jedha. Qabeenyi isattis hin hir'atu. Mana haadha manaa gaariin jiru qabeenya gaariitu jira. Abbaan manaas ishee amanata. Bara jireenya ishee hundumatti wanta gaarii gootiif malee wanta hamaa isaa irratti hin hojjetu. Bara jireenya ishee guutuu wanta gaarii gootiif malee abbaa manaa isheetiif wanta hamaa isa irratti hin hojjetu. Wanta hamaa isa irratti hin yaadu. Siree isaati irrattis wanta hamaa hin yaadu. Mana isaa keessattis wanta hamaa hin yaadu. Abbaan manaa ishee amanatee karaa fagoo deema. Biyya fagoo jiraachuu danda'a. Sagalichatu dubbata. Mee na dhaggeeffadhaa. Isheen rifeensa fi quncee talbaa barbaaddee dhimmitees uffatanii dhoofti. Markaboonni naggaadotaa biyya fagoo dhaqanii akkuma mi'a fidani isheenis biyya fagoodha nyaata isheenii fidatti. Isheen ganama utuu lafti hin bari'in kaatee maatii isheetiif nyaata ni kenniti. Waaw, ilaalaa. Haati manaa gaarii ganama biroodhaan kaatee mana ishee hin ho'ifatti. Maatii isheetiifis nyaata gaarii, abbaa manaa isheetiifis nyaata gaarii hin qopheessiti. Haati manaa gaariin mana ishee akkatti qabdu beetti. Mana ishee akkatti tajaajiltu beetti.
abbaa manaa ishee akkatti jiraachistu beetti. Maatii ishee akkatti horattu beetti. Waaqayyo gooftan maccaa golaaf mandara jirtanitti amala haadha manaa gaarii isiniif haa kennu. Siin bokkun maqaa Yesuus Kiristoos isin haa argatu. Hubannaaf ogummaadhaan maqaa Yesuusin guutamuu isiniif haa ta'u. Baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee nama hawwisiisa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Yesuus ilmi Waaqayyoo jiraatadha. Kana duwwaan jedhu ka. Isheen qortee ilaaltee lafa hin bitatti. Horii itti dadhabdee argattes biqiltuu waynii ni dhaabbatte. Mudhii ishee jabeessitee ni hidhatte. Irree ishee cimsitees ni hojjette. Hojiin ishee bu'aa akka qabu ni ilaalte. Ibsaa ishees halkan hin dhaamu. Muka itti jirbii maran harka isheetti ni baatte. Qubee isheetinis immoo caallii ni qabatte. Isheen hiyyeessaaf ni arjoomte. Dhabaadhaafis garaa ni laafte. Maatiin ishee uffannaa dhaamochaa nama irraa ni ittisu. Waan qabaniif yommuu ala cabbii buusee roobu maatii isheetiif hin yaaddoftu. Isheen uffata siree ni dhaatti. Uffata calaqqisaa quncee talbaa bayeessa irraa dhaames ni uffata. Abbaan manaa ishee jaarsolii biyyaa wajjiniin yaa'ii karraa mandara keessa yommuu taa'u ulfina qaba. Isheen quncee talbaa irraa uffata dhooftee ni gurgurti. Naggaadotattis sabbata ni gurgurti. Humnaaf ulfina akka uffatutti ni uffatti. Yeroo hunduma dhufuttis ni gammaddi. Ogummaadhaan ni dubbatti. Barsiifni gaariinis afaan ishee keessaa ni ba'a. Ishee yeroo hundumaa jireenya maatii isheetti ni eega. Utuu hin hojjetinis akkasuma buddeena hin nyaattu. Ijoolleen ishee lafaa ka'anii ni eebbifamtu jedhanii ishee ni waamu. Abbaan manaa ishee immoo ishee jajatee dubartoota baay'eetu wanta bayeessa hojjeta. Ati garuu hunduma isaanii ni caalta. Isheedhaan ni jedha. Simboo nama irraa ni darbiti. Miidhagnis nama ni goyyoomsiti. Dubartiin Waaqayyo sodaattu garuu ni jajamti. Gatiin ija hojii isheetis isheedhaaf ni kenna. Hojii ishee yaa'ii karra mandaraa keessatti ishee haa jaju. Kun dubartii gaarii yookaan dubartii qajeeltuudhaaf kan kennamudha. Haadha manaa gaariin maqaa akkasii qabdi. Haadha manaa gaariin akkasitti mana ishee ijaarti. Haadha manaa gaariin akkasitti abbaa manaa ishee horata. Haati manaa gaariin akkasitti maatii ishee horata. Haati manaa gaariin akkasitti ollaaf biyya ishee irratti maqaa gaarii qabdi. Ati haadha manaa gaarii dhaare. Inni lammaffaan haadha manaa qocholtuu. Haati manaa iddoo lamatti qoonnee ilaallenneerra. Haadha manaa gaarii fi haadha manaa qocholtuudha. Haati manaa qocholtuun tunoo kan akkamiiti isheen laata? Haati manaa qocholtuun kan akkamiiti? Ati haadha manaa gaariidha moo haadha manaa qocholtuudha laata? Har'a sagalee Waaqayyo gargar baasee si barsiisaa jira jechuudha. Gooftaan galataa fi ulfina guutuu yaa fudhatu. Kanaaf akkas jala sagalichi Waaqayyo haati manaa qocholtuun akka mana yeroo hundumaa dhimmisuuti jedha macaafa. Haati manaa qocholtuun haati manaa gaariin taane akka mana yeroo hundumaa dhimmisuuti. Manni yeroo hundumaa dhimmisuu bareedina manaa balleessa. Kanaaf akkas jedha ka. Haati manaa qocholtuun isheen akka haadha manaa gaarii sanii miti. Isheen akka mana yeroo hundumaa dhimmisuuti. Manni yeroo hundumaa dhimmisu keessi isaa bareedina hin qabu ala isaa malee. Manni yeroo hundumaa dhimmisu keessi isaa hin bareedu. Alli isaa garuu hin bareeda. Haati manaa qocholtuunis ala isheetu bareeda malee keessi ishee hin bareedu jechuudha. Meeshaa mana keessaa qulqullinaan hin argamu. Manni dhimmisu meeshaan mana keessaa qulqullinaan hin argamu. Maaliif? Itti dhimmisa waan ta'eef. Xurii itti naqa waan ta'eef. Haati manaa qocholtuunis akkas. Manni ishee keessi hin bareedu. Foolii gaariin qabu manni dhimmisu. Haati manaa qocholtuunis mana ishee keessa foolii gaariin hin jiru. Bareedina manaa balleessa manni dhimmisu. Bareedina manaa balleessa. Haati manaa qocholtuunis bareedina jireenya abbaa manaa fi maatii ishee balleessiti. Namni itti galu abdiin qabu mana dhimmisu keessa laala. Mana dhimmisu keessa namni itti galu abdiin qabu. Kanaaf haadha manaa qocholtuu namni fuudhuudhaaf namni wajjin jiraachuudhaaf abdiin qabu. Abdiin qabu. Urmii dheeraan qabu manni dhimmisu. Haati manaa qocholtuunis abbaa manaa ishee wajjiniin urmii dheeraan qabdu. Urmii dheeraa hin qabdu. Urmii dheeraan qabdu. Namni itti galee dafee keessaa ba'a.
namni itti galee dafee keessaa ba'a. Akkuma kan haadha manaa qocholtuu dubartii qocholtuu dhiirri fuudhee dafee gallakkisa. Gaa'ela isheen jigsa. Naaf hin taanedha na gubdeedha. Manatti ol gali nan goone jedha. Baay'ee mana na jibbisiiseedha. Harka isheerraa nyaachuu na jibbisiise jedha. Cimsoma sireetuu na jibbisiise jedha. Ishee wajjin inni siree tokkorra ciisu ishee wajjin manatti galuurra ani deemee raawwadheetuma iddoo wayiitti qacaramee jiraachuun hawayya jedha. Haadha manaa qocholtuu wajjin dhiirri jiraachuun jaalata. Kanarraa kan ka'u dafee gaa'elli ishee maal hin ta'a hin jiga akkuma manni dhimmisu dafee girgiddaa manichaa jigsu. Maqaa gaarii hin qabu manni dhimmisu. Manichi sun mana dhimmisuu miti jedha. Namnis ittiin galu maqaa gaarii hin qabu. Gatiin inni ittiin namni kireeffatus rikaasha mana dhimmisu. Namni osoo dhageenye yommuu kireeffatee malee sarmee namni kireeffatu ittiin galu namni. Akkuma kana haadha manaa qocholtuu dubartii qocholtuun gaa'ela hin argattu. Namni yommuu amala ishee dhaga'e hin sarmu. Maaliifan ofitti fideedha? Of gubuufii jedha. Boqonnaa dhabuufii jedha. Akkuma kana akkuma manichi dhimmisu dubartii qocholtuun yeroo hundaa ala malee manni ishee keessi hin bareedu. Yommuu alatti gabbaate dubartuma cimtuu fakkaatti uffattee yoo baatu. Yommuu alatti caammaa gaarii uffattu, yommuu alatti dabbasaa tokko siifattu nooma gaarii fakkaachuu dandeessa. Manni ishee keessi garuu ona. Nagaan keessa hin jiru. Kanarraa kan ka'e dubartii qocholtuu namaaf ulfina kennuurra namni akka isheedhaaf ulfina kennu barbaaddi. Dubartii qocholtuun dubartii nagaranyaa jechuudha. Nagaranyochi seetochi. Amaariffisaa. Dubartii qocholtuun namaa ulfina kennuur namni isheedhaa ulfina akka kennu barbaaddi. Namaaf iddoo gaarii kennuur namni akka iddoo gaarii isheedhaa kennu barbaaddi. Kuni amala dubartii qocholtuuti. Abbaa manaa isheetii waan gaarii qopheessurra dhiira biraatii dhoksitee waan gaarii qopheessuu jaalatti. Dubartii qocholtuun hojiin ishee isa kanaa. Abbaa manaa isheetii nyaata gaarii kennuurra dhoksitee dhiira biraa wajjin eeggitee nyaata gaarii isaaf kennuu barbaaddi. Kuni amala dubartii qocholtuuti. Amala dubartii qocholtuuti. Abbaa manaatti waliin galtu. Abbaa manaa isheetiif waliin galtu. Ollaadhaan waliin galtu. Maqaa gaarii hin qabdu. Ulfina hin beektu yeroo hundumaa salphina malee. Yeroo hundumaa mana isheetii iyyatu dhaga'ama. Galgala sabbaan manaa hin tumu. Ganama sabbaan manaa hin tumu. Ollumatu wajjin rakkata. Maal jennaan haadha manaa eekalee salphattuu san jedha. Yookaan dhiiratu irratti qabame jedhama. Yookaan baatee xalatti akkas taate jedhama. Yookaan hangizeedhaan hin galtu jedhama. Haati manaa qocholtuu yeroo hundumaa yeroo dubartii gaariin kaatee ganamaan mana ishee ho'ifattu isheen hin rafti. Yeroo dubartii gaarii biraa mana isheetii ibiddi argamu mana ishee ibiddi hin jiru. Ibiddi ergifachuu mandararra joortii jechuudha. Kuni amala dubartii qocholtuuti. Galgala dibaa isheen dibattu ibiddaan ganama mana ishee ibiddi hin jiru. Kirbiitii mana isheetti hin argamu. Mana dubartii gaariitti argama. Kirbiitii yeroo kanatti dibaan hin jiru kirbiitidha. Kirbiitumaayyuu barbaade mandararra joorti ganamaan kaate. Abbaan manaa ishee nyaata gaarii irraa hin argatu. Kanaaf ala deemuu jalqaba. Mana ishee keessa nagaan hin jiru. Daa'ima ishee gidduu nagaan hin jiru. Kanarraa kan ka'e jallinaan kan guutamteedha dubartii qocholtuu yeroo hundumaa. Jallinaan kan guutamteedha. Dhugaan dubbattu soba malee. Qajeelinaan dubbattu yaada micciirramaa malee. Abbaa manaa isheetiif amanamummaa hin qabu. Gaa'elli ishee dafee diigama. Maatii ishee kan abbaa garagaraa ta'a. Maatiin ishee. Waggaa tokko kan wajjin guuttee yommuu deessi waggaa lammaffaan biraatti heerumtii isaafis hin deechi dhiira shaniif maatii shan deessi jechuudha. Shaa oolchu Waaqayyo. Maatiin ishee kan abbaa garagaraa ta'a inni irraa manni ishee yeroo hundumaa nagaan hin jiru. Mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf dubartiin akkanaa baay'ee rakkisaa. Mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf baay'ee rakkisaa. Jallina malee qajeelina waan hin yaanneef Waaqayyo sinaa oolchu. Egaa waa'ee haadha manaa gaarii fi haadha manaa qocholtuu kallattii kanaan laalleerra. Egaa ati haadha manaa gaariidha moo haadha manaa qocholtuudha ree? Ati dubartii gaariidha moo dubartii qocholtuudha ree? Kan gaa'ela qabdus mee of ilaali barumsa lamaan kana gidduutti. Mee of ilaali karaa lamaan kana gidduutti. Kan gaa'ela barbaadaa jirtus haadha manaa gaarii ta'uu fi barbaadaa jirta moo haadha manaa qocholtuu ta'uudhaaf deemaa jirta? Isa kana keessatti of ilaalaa lamaanuu kan gaa'ela qabdanis kan gaa'ela hin qabnes barumsa har'aa kun isiniif daawwitiidha. Keessatti of ilaalaa. Keessatti of ilaaluun isin barbaachisaa jechuudha.
keessatti of ilaaluun isin barbaachisa. Abbaa manaa akka ilaalcha macaafa qulqulluutti iddoo lamatti qoonnee ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Abbaa manaa gaarii fi abbaa manaa qocholoo yookaan abbaa manaa jallaa jennee raawwanne fudhachuu dandeenya. Egaa Waaqayyo yommuu nu gargaare torbee dhufaa cimsinee raawwannee waliin hin barannaa jechuudha. Torbee dhufaa Waaqayyo nu gargaare cimsinee waliin hin barannaa. Gaafii yoo jiraate keessan dhuftanii na gaafachuu hin dandeessu. Egaa kanarra kan darbe immoo barumsa kana keessatti of hojjedhaa. Of hojjechuu isin barbaachisa. Barumsi kun isiniif hojii malee. Dubartoonni abbaa manaa qabdan guutummaatti haadha manaa gaarii ta'uudhaaf tattaafadhaa. Haadha manaa gaarii ta'uudhaaf ayyaana Waaqayyo ofirratti waama. Haadhi manaa gaariin akkamitti abbaa manaa ishee akka bulchitu, akkamitti ijoollee ishee akka horattu, akkamitti ollaa wajjin akka bultu ilaaltanii jirtu. Haati manaa qocholtuun manni ishee dafee akka diigamu, daa'ima abbaa gara garaatii akka deessu, abbaan manaa amanamummaa ishee irraa akka hin qabaan, ollaa irrattis maqaa gaarii akka hin qabaan, salphina ulfinatti akka lakkaawattu, foolii gaarii akka isheen hin qabne argitanii jirtu. Kanaaf haadha manaa qocholtuu ta'uun haadha manaa gaarii ta'anii Waaqa fuulduratti eebbifamuutu caala. Kanaaf Waaqayyo kan nu waameef, Waaqayyo kan nu barbaadeef nama gaarii akka taanu malee nama salphinaa akka taanuuf miti. Waa'ee warra dhiirotaa torbee Waaqayyo nu gargaare seenee raawwadhee wajjiniin baran. Maali kan dubartootaa bichaa barsiistaayii warra dhiirotaa hin qusattaa akka isin hin jenneefan. Hin jenneef duwwaa osoo hin taane macaafni isin dubbata waa'ee warra dhiirotaa hin dhiisu waan ta'eef. Egaa kanaaf Waaqayyo nu gargaara. Jabaadhaa, kadhadhaa. Waaqayyo ayyaana isaa, humna isaa isiniif haa baay'isu. Yesuus ilmi Waaqayyoo jiraatadha. Ati mootii ardiif samii kan taate galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee haa kabajoomu. Maqaan kee ololaa jira. Dhaloonni Waaqayyo barumsa gaa'elaa baratan kun baratanii cal jechuu osoo hin taane hojii malee godhatanii ittiin Waaqayyo of jijjiiruu akka danda'an ogummaan kee, hubannaan kee isaaniif haa baay'atu. Hunduma waan gootuuf ulfaadhu. Maqaa mootii ardiif samiitiin. Ameen. Barumsa kana waldootii baay'eedhaa karaa teelegiraamitiin, kallattii garagaraatiin, karaa waasaappii, iimootiin sheer godhaa hiriyoottan